السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل بيكتنتي كليس إندي بيجر إيدي ميتري أتمنى نمجاوب دي ساعتين دي نجلا دي سانيتي هافي هيدرو دي فمانا قول أما نما فيسبوك جوبي إشني في موف أسيتي يعني أكملتي بيكتليو نانجتون أكملتي سنتي اللي همي حيدر عبدي بالسمة إيجا أنا إنترفينا قول إيه بودي فيسبوك نسا أكا قبتي سنتي بيكسيسا أما اللي أكا حيدر إنترفينا قولو كان إسا نقولي جد إيه قافت إيه لي أنا إني لين نديدو بربادة كرو إندن دنيه أن إنترفيو قدامي جزء إنترفيو كي يقولك كيفامي قيو ما لم فتمو بيجت أكسي تقوى تيجر أما مال جتن كان مال جتنين أما بالبلا سامي يوسف أماتي يا هرمكيا إسي برا بالبلا إسين يبسيتي إن بالبلا فمي أما نما فيسبوك أقوبي إسينيتي مفتيما أما نما فيسبوك أقوبي أن هيدرو الفاتا كدير مرتو سيمالي غدا وليسا كدير مرتو سيمالي غدا إسا تقوبي فيسبوك كان مالي في جتن مو إني مالي في جتن مو أكنت أن إني نقول ديسني جهين كابو جادي تري انترفيرتي ساني وين إني مو سان عن همنان فيسبوك نيكون قوبت مالي سيدا أنا كسنجا نام أما فيدرو جو لبي كبا إني ما كشت جدا أما ناوجي لولا كبا أما يو أن كنا لايفي كسيني إني ما كشت جدي نتنكيتي مالي أما فيسبوك هيسا هنگا أما دقيقة ساعة ديدا مافور كان تري غرو أنغمت فيسبوك هيسا إمبانمني واني تقولي نجرو إفا هنگا فني قواني تكنجرو سنفو أما يمي كدير مرتو باني جرا فيسبوك هيسا تشوفي جرا أما نمنون دي كانتي وشنك أبداً هيدر جسون أما سلا بيكتن أما إمبيكم ممالي سيرتي هيدو نما باي وركيدا نما باي أنما كسي أركن بيك والله لازم كمسكينة غرغار والله لازم أنا أركن بيك هيدر أما فيسبوك كيسا جلاغو بون جسون هنافا بقى هنافي فيسبوك سا جلاغو بي فقط أكمتي إني برنوتا كنا إسا في ديليون أنجتن سايبوتا هيدو كبا كان أمبيكو أما أن هوغا سجلي سيرايمو يودوني مو ربي عرارة ما قدو في وغافور وغا سجلي تي أنكني في سيرايمي في وان إلمو دالون دندي سيرايم أما إلمو انكب إلمو قداك أباي إجولي قداك أبا نوري إنكبو جدامي كجيبا ميجرا إنكبو جدامي كجيبا ميجرا أن كان إسنينجر وكا كجيبنا كنا
bakka tokko nama hin geessu. Nama oolcha malee nama hin bulchu kijibni. Isaatu gubee Facebook illee akkanatti ushuun qabdan. Ammallee borullee gisa yeroo hundallee akkanatti hin usina. Ayee amma gara harmee kiyyaa isin geessa. Gara harmee kiyyaa isin geessa. Hello. Assalamu alaikum. Akam. Amma kan isini bilbile. Waa'ee badii Kadirmartu artisti Kadirmartu saniif isini bilbile maal jettan? Akkuma beekamutti hello akkuma beekamutti artiist Kadirmartu Arafaatee abbaa Arafaati. Arafaat Kadir asaa waggaa 9tiin Sheekh Ibrahim Jaarraatiif akka hadiyaatti kenneefii jee. Ayee. Soba guddaa kana Facebook irra gadhiise. Sheekh Ibrahim Adam eega du'an Rabbi rahmataa godhuufi waggaa 3 fixanii Afraffaa keessa jiran. Ayee. Kadir eega biyya kanarraa deeme waggaa Afraffaa keessa jiraniinis. Ayee. Arafaat Kadir dammoo amata 10 amma. Ayee. Soba guddaa kana gisee uummata keenyaa Facebook irra gadhiisu. Ayee. Xiqqoollee osoo hin saalfatin Sheekh Ibrahim Adam nama guddaa beekaa nama guddaadha. Sheekha guddaadha. Qabsaa Oromoo tokko akkamitti maqaa isaa kana xiqqeessee nama sheekotiin beeka beeku nama namni beeka beeku kana xiqqeessee akkanatti maqaa isaa balleessa. Silaa galata isaa godhuu qabu jechuudha. Daa'ima kana haadhaatti laphee guddisee laffaatii waggaa 10 sana osoo hin yaadiin haqa guddaa kana dho'isee soba kana gisee dubbatu xiqqoollee hin saalfanne. Amma egaa amma dhageessanii akka dhageessanitti waa'ee Kadirmartu dhageessanii jirtan. Hello. Bilbilatu murame. Walitti murame. Hayyee. Eegan ammas deebisnee karaa bilbila isaaniitti bilbilee akkamitti kijiba kana akkana gootaa akkamitti kijibdaa inni yeroo dubbannu bagaan kijibee daa'ima kiyyaa waan fedhee waan hin barbaade poosti godhuun mirga kiyyaa akkasitti nutis dhiisnee eegan ammas deebisee feesbuuka Heedar Abdii Bilisummaa daa'ima Arafaat Kadir intarviyuu godhuu isaati kutaa tokkoffaa intarviin godhamnaan kutaa lammaffaa intarvii akkamii godhamaa jee daagufsiisee jechuudha. Feesbuukni isaan gubatu. Feesbuukni isaa gubate moo maa deebi'ee intarvii godhama kan jedhu irratti Feesbuukni isaa gubate moo maalirratti gubate? Deebi'ee intarviin jalqabaa kutaa tokkoffaa waan ta'eef kutaa lammaffaa intarvii isa godhaa deeti jalaa gubsiisee jechuudha. Osoo gubin duraas eegan ammas bilbilanii namoonni adda addaa Heedar bilbilanii sossodaachisaa turan. Feesbuuka keessa jalaa gubnaa sindisnu waan kanarraa qosaddu jaanii isa sossodaachisaa turan galee. Ammaan Feesbuukii Heedar na wajji waldhabbii qaba amma. Si wajjin? Waldhabbii qaba. Hayyee. Waan kanarratti illee inni Kadirmartuu maa akkana godhee?
akka Facebook heeder kanallee akka bansiisuuf bilbilee jalqaba bilbilee akka Facebook kun maxxanfamuu qabu. Facebook kun waan keeriitiif uummata keenya waan dhaabbateef heeder kun waggaa 9 caalaa itti lafee jira Facebook kanatti galee. Saniif uummata keenya harakkate namni meeqa yaadatiin itti gargaaraan Facebook kanatti galee namoota baay'ee hojii irratti wal arga. Saniifuu namni Oromoodha an Oromoodha jee Oromoofiin hidhamee Oromoofiin rakkadee Oromoofiin rakkoo meeqanarra gahee jee namni Oromoodhaatiin jiraata jee dubbatu tokko akkamitti waan Oromoon itti gargaaramtu kana cufuun immoo Oromollee wakkalu si galee waan immoo ammaatis immoo Kadir Martuu artistii guddaa kanarra waan akkanaa xiqqina kana ni godha jee uummanni keenya hin yaadu. Mujate. Saniifuu waan akkanaa kana isarraan eegamu uummanni keenya immoo beekuu qaba. Kadir Martuu nama akkam akka ta'e beekuu qaba si galee. Ilmaan Arafaat malees ilmaan lama qaba Itoophiyaarra Arafaat malees jechuudha. Itoophiyaarra qofa moo biyya biraarraa illee qabamu? Warri Itoophiyaa jiran Arafaat wajjin nama 3 tokko Ameerikaarraa qaba. Maqaa isaanii naa himuu dandeessaa? Sabaaf Kadir Jaamaa. Warri Itoophiyaa jiran immoo Usniyaa Kadirii fi Usniyaa Kadir ammoo waggaa 16 geessee jirti. Iftisaam Kadirii jira amma 8. Jara kana hunda quban qabu. Jara Ameerikaa malee warra Itoophiyaa jiran ka bilbilaanis gargaarsaanis uummata kaaluuf dhaabbatiin beeku Kadir jechuudha. Akkasuma immoo abbaa isaa haadha malee isa guddise kana jechuudha. Jireenya hedduu nama gaddisiisu keessa jiraata abbaan isaa. Ilmaan xiqqoo 8 qaba abbaan isaa. Uummanni keenya kanan beeku. Kadir bilbilaanillee quban qabu abbaa isaa jedhanii kana jechuudha. Kaniifuu uummanni Oromoo warri akkasitti Feesbuukarra beekan hundinuu kanan beekan. Amma dubbii kana nuti wanni kana uummata keenya akka beeku barbaanneef Facebook heedaritti akka deebi'uu barbaanna. Akka maqaa keenyaan maqaa Arafaat Kadiriin laffaatiin heedar waggaa meeqa akka lafatti hafuun barbaannu galee nagalaa jiru. Facebook isaatti akka baddu hin feenu. Saniifuu waan akkanaa kana sirreessuun dirqama isaatii jenna. Amma duuba Facebookni isaa banamee jira moo hin banamne? Heedar moo? Hin banamne. Kalee akka banamuu itti astanaqaqnee turre? Akka toora bilbila Kadiriin itti bilbilee Facebookni kun banamuu qabaa jennee turre. Osoo nuti uummata keenyatti siin himin dura dhugaa jiru kana osoo uummata bira hin gahin dura badii keetirraa dhiifama gaafadhuuti Facebook isaa banii fi inni jirra. Inni immoo bilbila isaatiin cufatee achumaan badee jira. Inni Facebook isaa bansiisa gisee yeroo jennu maal jedhe inni? Waan qabu bakka. Waan isin fiddanii ilaalaa nuun jee. Waan isin fiddan laala jedhee? Waan isin fiddanii ilaalaa. Amma naa galee jira. Baay'ee galatooma. Hayyee atis galatoomni haa jiraatu. Dhaamsa maal fidda? Dhaamsa nan dabarsuu fedhuu. Kijibni haraam akka ta'e. Wanni xixiqqaa wanni kijiba guddaa kana maqaa namaa kijiba keessa galchanii gadhiisuun dhoorkaadha. Akka amantii keenyaattis taanaan akka aadaa Oromoottis taanaan. Hayyee. Kanaan dabarsa dhaamsa. Hayyee nagaatti baay'ee si jaaladha. Anillee hedduu si jaaladha ulfaadhoo. Amiin. Ciao. Ciao. Egaa daawwattoota keenya akkuma dhageessanitti Saamiyaa Yuusuf haadha kiyya waggaa 10 guutuu rakkattee kana guddiste harmee kiyya Saamiyaa Yuusuf hedduu baay'ee rakkattee na guddiste turte. Egaa dhaamsa an isinii dabarsu kijibni
akka bakka takka nama geessine isinitti himaa. ulfaadhaa koronaa lee firraa fageenya keessan eeggadhaa. maaksii malee hin deddeeminaa, manaan hin bahinaa. yoo rakkote yoo isin barbaachisellee fageenya keessan eeggattanii maaksii keessan uffatanii akka deemtan isinitti himaa. assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. nagaatti.